bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa magaalaa Kombolcha keessatti addi bilisummaa uummata Tigraay siviilota walitti qabuun fixe jechuun mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu oduu gabaastotaaf akka ibsanitti humnootiin TPLF dhukaasa banuun dargaggoota 100 iddoo tokkotti walitti qabanii booda ajjeesan jedhan. Naannoo magaalaa Daseef Kombolchatti wal waraansitti fufuusaa kan ibsan yoo ta'u raadiyoon sagalee Ameerikaa ibsa kanarratti akka argamuuf hin affeeramne. Dhaabbati ittisa balaa kan Itoophiyaa uummata naannolee wal waraansi keessatti gaggeeffamuu fi manaaf qe'ee irraa godaansi jirutti gargaarsa hatattamaa raabsuu itti fufuusaa beeksisee jira. Kunis bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti ta'uun ibsameera. Mootummaan uummata walitti bu'iinsaa fi balaa uumamaan rakkataa jiraniif ilaalcha akka itti kennu Izemaan ibsa baaseen hubachiisee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraayiif waraanni bilisummaa Oromoo magaalaalee hanga tokko qabachuu isaanii kasabaa himaaleen biyya alaa gabaasan illee torbanuma dabarsine kana keessa ture. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii humnootii diina ta'an kan TPLF kanneen magaalaa ijoo kadaandii guddaa Finfinneetti geessu qabatanii jiranitti duuluuf tattaaffii godhamu akka dabalan gaafatan. Lammiiwwan dhalattoota Tigraay ta'an mana hidhaatti naquuf sochiin haaraan jalqabamee jira. Sochiin Finfinnee keessatti jalqabame kun muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangootti tuusaaniin dhufin dura kan aangoorra ture humnooti TPLFif humnoota mootummaa federaalaa gidduutti lolli ka'ee kumaan kan lakkaa'aman erga du'anii as isa jalqabaati. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Billanee Siyyum Associated Pressiif akka ibsanitti muummichi ministeerichaa bakka isaaniif malu adda durummaadhaan biyyattii hoogganaa jiru jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy har'a ibsa kennaniin loltoonni federaalaa adda waraanaa 4 humnootii Tigraay waliin wal waraanaa jiraachuu ibsanii ciminni diinota keenyaa inni ijoon dadhabina keenyaaf qophee dhabuu keenya ta'uu beekuu qabna jedhan. Kanneen nu gidduu jiraniif diinaa hojjetan itti dhiyeenyaan hordofuu qabna jedhaniiru. Marsaa haaraa kan dhalattoota Tigraay to'annaa jala oolchu wixata har'aa Finfinnee keessatti jalqabeera. Dubbiimaan mootummaa Laggasa Tulluu ibsa kennaniin akka jedhanitti kanneen mootummaan amma dadhabee jira humnoonni Tigraay dhufaa jiru jedhan of eeggachuu qabu jechuun akeekkachiisan. Kaan gammachuu isaanii mul'isuuf gara mana sirba halkanii dhaqanii jiran mootummaan kanneen akkasiirratti tarkaanfii ni fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay xumura torbanii mootummaan falmuyyuu magaalaalee ijoo Daseef Kombolchaa qabachuu isaanii beeksisan. Laggasan akka jedhanitti humnoonni Tigraay halkan idaa Kombolchaa keessatti dargaggoota 100 ol fixan. United States TPLF magaalaalee sana dhuunfachuu isaaniitti rifachuusee beeksifteetti. Humnoonni TPLF itti dabaluudhaan Associated Pressiif akka himanitti kan jalqaba waggaa kanaa walta'iinsa waliin tolfatan waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal arguuf eegaa akka jiran ta'uu beeksise. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa kaleessa akka dubbatanitti humnoonni Tigraay magaalaa Kombolchaaf buufata xayyaaraasaa naannoo Amaaraa to'achuu beeksisan. Bakka hin beekamin irraa ture kan Rooyitersiif ibsa kennan. Dilbata galgal riphxe loltoonni naannoo guddicha Oromiyaa irraa ta'an akka jedhanitti Kombolchaarraa gara kibbaatti fageenyi kiiloomeetira 53 irratti kan argamu magaalaa Kamisee qabachuu isaanii beeksisan. Magaalaan kun daandii guddaa gara Finfinneetti geessurra jira. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbee akka jedhanitti gareen isaanii kan Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 325 irratti argamtu Kamisee to'achuu isaaniif humnoota mootummaa waliin wal waraanaa akka turan dubbatan. Mootummaan Oromiyaa jiraattonni naannichaa humna ittisa biyyaa waliin dhaabadhaa jechuun kan waamicha dabarseef paartiin Izeemaa waamicha wal fakkaatu ka dabarse gabaasa torban kanaa keessaa ture Tsahaay Daamxootu erge. Waggoota 3 dura gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabsoo qeerroo Oromoo fi uummata biyyattiitiin siyaasa giddugaleessaa keessaa baheeraa kan jedhan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen kun har'as Itoophiyaa diiguudhaaf ifaajaa jira jedhan. Kanaaf qeerroof qarreen Oromoo jiraattonni naannoo Oromiyaa waan qabanii fi kallattii hundaan raayyaa ittisaa cina dhaabbachuu qabu jechuun ibsaniiru. Obbo Haayiluu Addunyaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaan itti fufiinsa biyya keenyaa mirkaneessuudhaaf waraana juuntaan birmadummaa biyya keenyaa irratti fi tokkummaa biyya keenyaa irratti diiguudhaaf gaggeessaa jiru qolachuudhaaf uummanni Oromoo lukkuudhaan hanga lubbuutti wareegama kaffalee injifannoo argate kana
mootummaan naannoo Oromiyaas akkuma kaleessa juuntaa giddugaleessa siyaasa biyyattii irraa buqqise ajjeechaa isaarrattis awwaala isaarrattis hirmaannaa ho'aa akka taasisuu fi kanas akka milkeessuuf waan qabu hundaan meeshaa qabu hundaan qabeenya qabu hundaan bilisummaa argate kana eeggachuu qabaa kan jedhu irratti kan fuulleffatedha. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Itoophiyaa diiguudhaaf imalaa jira kan jedhan obbo Haayiluun uummanni naannoo Oromiyaa kanaan duras deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisa Itoophiyaatiif gochaa tureera jechuudhaan bakka jirutti hawaasni nageenya ofiif qeesaa eeguudhaaf qindoominaan hojjechuu qaba jechuudhaanis eeraniiru. Gaachana sirnaa jenneef ganda hundumaatti uummata leenjifnee uummata kumaatamaan lakkaa'amu ganda tokko keessaa sadarkaa 500tti leenjifnee jechaadha. Gaachana sirnaa jenneetu namni akkamitti akka of ittisu odeeffannoo akkamitti akka walii dabarsu qaamolee nageenyaa wajjiniin akkamitti akka hiriiru kan jedhu hunda leenjifnee hojiitti bobbaafnee jira waan ta'eef caasaadhuma sanaan namni isaa qe'eesaa naannoo isaa akka eeggatus qaamolee nageenyaa wajjiniinis immoo hariiroo gaarii akkaataan itti qabaatu diriirsineet hojjechaa jirra. Ammas bifuma sanaan qe'eesaa akka eegu naannoo isaa akka eegu fuula haaraa akka to'atu. Paartiin Izeemaa gama isaatiin waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaatiif taasise fudhachuun deeggartoonni miseensonnii fi hooggansa paartichaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiran waamicha kanaaf deebii madaalu ni kennu jechuudhaan ibseera. Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartichaati. እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሀገራችን ህልውና አደጋ ውስጥ የከተተበት እና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። አቡት ሶቺኒ ታሳጅሩ ብርመዱማ ኢትዮጵያ ረኳማ ኬሰ ከንገልችዳ ከናፍ አመለሉ ጌጌፈማ ጅሩ ናኖ አማራ አፋሪቲ አተው መሌ ረኮን አመ ኬሰ ሴነሜ ጅሩ ጉቱማ ኢትዮጵያ ረቱ አንቴፍ ዋን ሁንደ ዱርሲ ከነሜ ፊ ብርመዱማ ብየቲ ከበጀሙ ቀባ ከናፍ ibsi mootummaan naannoo Oromiyaa baasee kan yeroo isaa eeggatedha jennee amanna. Nutis deeggartoota miseensotaaf hooggantoota keenya hundaaf ergaan nuti dabarsineef haala amma keessa jirruun dursa biyya keenyaaf kennuu qabnaa, adda durummaan hiriiruu qabnaa kan jedhudha. Obbo Naatnaa'el itti dabaluudhaan qaamoleen miidiyaa hawaasummaa irratti odeeffannoo sobaa maxxansanii fi tatamsaasan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qabaa jechuunis hubachiisaniiru. ሐሰተኛና አደናጋሪ መረጃዎችን keessumaa odeeffannoo sobaa fi hawaasa burjaajessan kan tamsaasan akka jiran ni beekna. Walumaa galatti birmadummaa biyya keenyaa gaaffii keessa kan galchu sochiin garaagaraa jira. Qaamoleen kunneenis kana raawwachaa jiru, garuu kun fudhatama hin qabu. Namoota gocha kan raawwatan irratti tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba. Hawaasnis odeeffannoo dhugummaan isaa hin mirkanoofne tamsaasuuf naannessuurraa of eeggachuu qaba. Akkasumas namoota odeeffannoo kana qoodan saaxiluun akka tumsu gaafanna. Gama biraatiin murtee mootummaan naannoo Oromiyaa dabarse irratti yaada akka kennaniif kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira paartii koongirensii federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa yeroodhaaf ibsicha irratti yaada kan kennine eeruudhaan Itoophiyaadhaaf furmaanni marii biyyoolessaa kan qaamolee hunda hirmaachise ta'uu kan kanaan dura paartiin isaanii ibsaa turerraa yaada adda akka hin qabne eeraniiru.